بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي جالتمتو تافي كبجمتو تاقالي إلمان رمودا أكم جرتن شمرن كينا فيا كيسني بقى جراتن بقى جرتن تربي سوجين هاجراتو يا دامراد كيسني سني هاغوتو أمري جباتي هندا إسني فالا في سجتة إن شاء الله فيديو هرالي هارا وقبدتين لفه إن شاء الله أكسن نجيفتني ولي شير قوتني أكسم كومنتي سبسكرايب قوتني أكولي قودن أكتي فيدمتني بؤار أرجتني بؤار جتن سنين ديبستني نما غرغرتن شكيتو كلهن أبو شمرن كينا إن شاء الله وانتيار أرادو بچوف ديما جرو واي حبة سودا يو كنيمو أكا أفانا معرفات وقرآس مدي جرامو سني جتشودا أنتو قرآس مدين كن يو كنيمو حبان سودا يو كافرين قرآتش كني فايدة ماليك أبا يو جنينا اللي فايدة ننك أبو تقفا نمن بيا كينا مالجا أكما ولي غلطو دابو تقونا وانا كسي جتشودا لا جتشودا حبة سودا فايدة نسا تقولا مهين جامو فايدة هدوك أبا فايدة ننك أبو باي إبال لا جتشودا خلا كاومهين نمنيدا إسان كيسا مراسة سنيتو قوفين يادا إن شاء الله هندي كيسان اتفايدمتني لقوم سو أكدن ديتن أبدي قدا إسان الراقبة إن شاء الله شمرن كينا درسه هند درا حبة سودا خانا إسان غرسيسون قبا نموتا مقا إسا هندغتنيف أقلق أدبيوتو غند سبا تني توكو توكو تيتي بكا توكو توكو تيتي مقا نسا غرغر تودندها حبة سودا جتشون فرين إسا خانا فرين إسا خانا جتشودا namoota beeyneef yoo ijaan argan ni beeku jechuudha. Bilaaksi jedhama afaan Ingiliffaatiin, afaan Arabaatiin Sumayras ni jedhama jechuudha inni kana. Akkaataan itti qopheesse asitti immoo daakamaan qopheessee jira kun akkuma argaa jirtan daakee jira jechuudha. Kuni daakamaadha. Kun immoo bifa dhangala'aatiin yookaan immoo bifa wantoota adda addaatti dabaluudhaan hojjadhee jira jechuudha. Asitti argaa jirtanii akkanatti jechuudha. Kuni akkanatti ka qophaa'eedha. Maaliin wanna tittiif qopheessite jechuun keessaniin oolu akkanatti qopheeffadheetiin jira jechuudha. Inshallah irra dubbachuuf hin jira hanga kana eegasin agarsiise. Habba soodan faayidaa hedduu qaba. Isaan keessa tokkoffaa habba soodan akka biyya keenyatti kan beekamu namni daa'ima yoo qufaan qabe yoo qoonqoon dhukkubee fi yooni fi dhukkubbii mataa yeroo tokko nama mudate itti fayyadamanii saniin alatti immoo wanti itti fayyadaman daabboo yeroo tolchin daabboo san foolii bareedaa akka kennu fi yeroo nyaannu dhandhamni isaa urgaa akka qabuu fi mi'aawaa akka ta'uuf daabboo keessatti maynee daabboo tolfannaa jechuudha. Kana qofaa miti obboleeyyan kiyyaa wanta mana yaalaa keessatti dawaa argachuu hin dandeenya habba soodaa kanarraa argachuu dandeenya. Innis maali? Fakkeenyaaf kan inni dubbachaa jiru shamarranii fi irra caalaan shamarran ilaallata jechuudha. Shamarran Oromoo qaqqaalii namoonni hedduun dhukkuba mataa himatu. Dhibeen mataa kuni dhiigaa dubartii miti hundaa hin dhukkuba jechuudha. Dhukkuba mataatiif wanti nuti fayyadamu baay'inaan maa'inni tokko biyya keenyatti buna nu qabee jenna akka aadaa buna barattee namaan jedhan jechuudha. Kanaa miti dubbiin dhukkubni mataadhaa dhalootaanis hin jira. Fakkeenyaaf dhukkubbiin mataa yeroo dheeraa walakkaa mataa yookaan immoo walakkaa sammuu keenyarraa surrii keenya gara tokko ija wajjin nu dhukkubu funyaan keessa nu waraanu maal adawaan adda addaa akka aadaattis dhalootanis ni jira jechuudha. Kanaaf dhukkubbii akkanaa kana haala kamiin hir'isuu dandeenya hatta balleessuu dandeenya ka jedhu as keessa habba soodaan kun qooda guddaa qaba. Innis akkamitti habba soodaa kana daayinee eega daayineen boodatti shuqoo yookaan immoo abishii isa jedhamu saniin walitti maynee zayitii rifeensaas haa ta'u zayituuna yoo arganne walitti isaan laaquudhaan mataa keenya surrii gubbaa kaa'annee mataa keenya kana hidhuu qabna jechuudha. Hidhuu jechuun akka shaashii hidhachuu osoo hin ta'in akka fakkeenyaaf callee aadaa mataa keenya addarratti hidhannuutitti sirriitti waan qal'aadhaan mataa keenya hidhuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan surriin keenya banaa waan jiruuf jecha qilleensi surrii keenya seenaa jira saniif mataan akka malee nu dhukkubaa jechuudha. Saniin alaxxuun surrii keenya san walitti nu cufa. Wantoonni biraas ni jiru jechuudha. Kanuma kan fakkaatu garuu gahee habba soodaan qabu dubbachaa jira jechuudha. Inni biraa shamarran keenya baay'een yeroo laguun itti dhufu dhukkubbiin garaa duudaa akkasumas immoo dhiigni irraa bahuu dhabu yeroo irraa bahus itti baay'achuun hin jira jechuudha. Saniifillee gahee guddaa qaba. Akkamitti yoo jettan
habba soodaa kanaa fi shuqoo shunkurtii nyaata hojjennu san keessatti shunkurtii yeroo ammaassallu yookaan yeroo xabbasnu shunkurtii xabbasnu san keessatti akka nama urgooftuu yookaan mi'ooftuutti itti daballee waliin ammaassallee yookaan immoo waliin eega bilcheessinee booda shunkurtii wajjin ruuza haa ta'u ittollee hojjenne haa ta'u yookaan wantoota biraallee fakkeenyaaf wanta akka marqaallee yookaan goonu taate daayinee harcee marquuf deemnu sanitti makuu qabna jechuudha. Akkasumas yeroo shorbaa wayiillee adalaynu daayitanii shorbaa san keessatti dabaluu yoo barbaadan fireedhuma isaa kanallee firee itti gochuu hin dandeettan jechuudha. Kanaaf gaheen abba soodan qabu bal'aadha jechuudha. Garuu riikoordii yookaan viidiyoo isinirratti dhiyeessuun barbaadu maaliif jenna namoonni daataadhaan fayyadaman laaluu hin danda'u waan ta'eef jecha. Kanaaf abba sooda yoo hagana faayidaa hin qabaa dubbanne irra caalan dubartoonni maaliin rakkoon isaanii harki caalu dhukkubbii garaa yeroo laguun itti dhufuudha. Kana akka fayyadamtanii bu'aa gaarii irraa argitan inshaallah abdii qaba. Inni biraa immoo rifeensa mataa keenya baay'isee yeroo hatattama keessatti kan dheeressu isa kana jechuudha. Namni tokko zayita qarshii meeqa baastee bitturra isa kana daayitee eega daayitee booda akka qimamii dhadhaadhaan baysaniititti zayitii makamittuu nayixee zayitii mataa jechuudha yookaan zayituunatti nayixee fakkeenyaaf hagana zayitii qaruuraa tokkootitti nayixee yoo wajjin baysite dhamni xuquraas mudii kana yookaan habba soodaa kana waan itti bahuuf akka gaarii bu'aa guddaa argamsiisa jechuudha. Inshaallah rifeensi keenya gaafa ji'a sadii baay'isee achirratti wanta argitantu jira jechuudha. Dheerinni isaa akkasitti beektu. Inni biraa ani maaliif kana qopheessite kuni maali jechuun keessan ilaalu faayidaa dhukkuba garaa keessaa dhukkuba mataa dhukkuboota adda fakkeenyaaf akka qufaa akkasumas immoo wantoota akka yeroo tokko namoonni tokko kan taayifoidii qaban jiranii taayifoidii qorraarraatti ka'u maal jedhu akkasuma dhukkuba qorraa dhukkubii lapheedha fakkeenyaaf laphee kana gubbarratti nama waan ulfaatu tokko fakkeenyaaf akka nama asirratti laphee kanarratti waa rakkatiitti yeroo baay'ee dhukkubii lapheetti dhagahamu akkasumas immoo namoota yeroo baay'ee beelaanis haa ta'u quufanis garaa dhukkubiin itti dhagahamu ciniinnaa garaa waan akkasiitii fi ammas ganama yeroo hirribaa kaanu qonqoo keenya kanatti waan goggogee yeroo jennus qonqoo keenya keessaa kan hin baane gara haqqisuu yookaan immoo deebisuutti nu oofu tokkotu jira jechuudha ganama qonqoon nu goggogee wantoota akkasiisan balleessuuf dhukkuboota adda qaama keessa keenyatti nu jirtu ofirraa dhabamsiisuuf habba soodaa waa sadii wajjin fayyadamuu ni dandeenya akkasitti qopheeffadhe kanatti. Innis maali daa'ima yoo argattan orjinaala daa'ima orjinaala jechuudhaan fakkeenyaaf daa'ima orjinaala fayyadamee kun gagaan isaanii mul'ata. Daa'ima orjinaala kuni akkuma argitan kuni gagaa isaatiyyuu. Kanaaf daa'ima orjinaala yoo rabbiin isin hire dhiifama daa'ima orjinaala yoo argattan daa'ima orjinaala yoo dhabdanis aadiidha daa'imuma argattanii daa'imaa fi qullubbii mataa tokko fakkeenyaaf kuni qullubbii mataa tokko qaba jechuudha. Mataa tokko jechuun isa guddaa kana tokkicha jechuudha. Quncisee daakee daa'ima kana walitti makee kana eegadaa kee itti makeeti kan hin fayyadamaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana yeroo hundaa yeroo kan fudhadhaa yeroo rafu fal'aanaa kana lama fudhadhee rafa kana lama nyaadhee rafa jechuudha. Ganamas yeroo hirribaa ka osoo nyaata biraa hin nyaanne kana lama nyaadhee hojii kiyya seena yookaan immoo qursii kiyya boodarra nyaadhaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamtanii yoo firiijii keessa kan galfattan taate dhibee kamirraayyuu bilisa taatan jechuu osoo hin ta'e rabbi bilisa kan nama godhu dandamattan qaama keessan dhukkubni akkuma laayyotti hin qabu jechuudha. Bakteeriyaa fi wantoota adda addaa illee ni ittisa. Kanaaf hundi keenya haala kanaan akka fayyadamtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Amma akkanatti fayyadamaa fakkeenyaaf kun baatii 3 baatii 4 ta'uu danda'a. Oomaa rakkoon qabu tallaajaa keessa galcha waan ta'eef yeroo kana fixe ammas deebisee haaluma kanaan daakee qullubbii itti dabalee fudhadha jechuudha. Akkasumas yeroo mataan isin dhukkubetti yeroo mataan isin dhukkubu mataan salphaa jechuudha dhukkubii salphaa yoo isin dhukkubu banadoola liqimsinaati isuma kana daakaati uffatatti guduunfaa uffata san eegasii funyaan keessatti kaayadhaati ol suufaa ol xuuxaa funyaan keessanitti ol suufaa yoo ol suuftan humni yookaan immoo urgaan fooliin isaa akka jiruun dhamti isaa gara funyaan keessa mataa keenyatti ol deema yeroo ol deemu san dhukkubii mataa akka salphaatitti hir'isuu danda'a jechuudha. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Barnoota teenya har'aa waa'ee habba soodaa asirratti xumurree jirra. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadha isiniin jecha. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fi amaanillah.